السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسوتا في كويم توتا جنوتو بجلتار بمدن كيسان وكم يرسل نجاب فيها سنجة الحمد لله نبدا يفهم كده سنجا ودام سوري سنجرا دوكا تيسنا غابدي جرا كنافو يفهم سنجرا أرجو وانا رويكي واسلبا وان كرا كلا لفايدة مدن كو كبدي سن في شمرس تدي رس فايدة من دندما كراسل بعدن كبدي سن في وانتي سنو مالني كيساو نتي شمر كنا مورونو كشنا كيس دلاين باي نوف ميجا ودا وانتي سني كبدي سن في سن جرا كراسل بعدن اتدي بيا كده تو فوزون دان اتدي يا فاي كده مالا باي ميجاوا كنافو وانتي سني مالني فيديو كاو سيسني وجدا اكاسني ميجاو في جتجتو وانتي سن تو كفاني لومي ولما فاني أنا سكر وبي فدي جرغرو إذن أجر سيسا سكر مان كلامه إنجا جتشودا مان كلامه في بشان تقوى مفلكي سانغو مش اتباع يستني سكر في لومي مالي فكفايدا قوي تاني جرو نمني لومي برباني كان اتدا بلدا نمني لومي برباني maalifu nam tokko loomiin jaalatu taafulatti hodhatu garuu yoo loomiin barbaanne ammaraatiin isa kana itti mayta loomii dhiiste isa kana itti mayta isa lamaan kana keessa jechuun filannoo kan keeti garuu ani loomii irra jaaladha maalifu namni kamiinuu garaagarummaa qaba beetanii namni akka tokko miti kanaafu warri loomiin jaalanne maalitti makuu qabdanii damma itti makaa jechuun an garuu loomii jaaladha yeroo hedduu akka tuundi badhaanizim jedhee jechuudha namni uf qaba naman taani fi qaba garuu sukkaari faayidaan isaa maaliif barbaachisaa yoo jettan ta'e gabaabsitu maaliif itti hima jechuudha ariifidha inni isa kana gurraacha xixiqqishuu xiqqoolee kana argitanii anamarraa qalleelchee jira baay'ee qaba ture duraan namni na beektan har'as ilaalaa burus suuta keessa fayyadamaa waan deemuuf jecha badhaan ariifidha jechuudha kanaafu gawaan kana garuu xiqqoo ture jira wanta erga fayyadamuu eegalee anaaf bu'aa erga qabaatee booda isiniif dabarsuu barbaade maaliifi waan ofii irraa fayyadamee xiqqoo waxeetii arge achiin booda isiniif dabarsa malee zim jedhee akkanumatti isinii dabarsuuf faayidaa fi miti kanaafuu namni loomiin barbaanne damma itti makaan isin jira okay garuu waan damma itti makuu damma kophaatti dibachuu jaaladha geen loomii itti maka loomii dimmaasha okay loomii dimmaasha akkatti itti maytanii loomii baay'ee waan jaaladhuu fi loomii yeroo hedduu yoo ni dibadha waan ta'eef loomii ni jaaladhaan isinis akka filannoo keessanitti loomii namni jaalatan yoo jiraatan ta'e loomii itti makaa jechuudha garuu loomiin baay'ee ariifidha beetanii loomii ያው በጣም ታሪፍዳ ፉላ ነማሲን ቁልሌሳ ስኳር ቢ ሎሚ ወልቲ ቀሪ በጣም ታሪፍዳ ይቹ ከናፉ ማልጎዳም አልገዳን አሪፍ ለወልቲ ከዛ በኋላ ማልጎዳ ዝን ፈካደ ቢሻንት ቆይቲ ማታ ኮኖ ቢሻን ኮፔ ፈደ ጅራ ዋንቴ ቢሻንት ቆይቲ ማካ kushina kisan jiru amma sa'aatiin keessaatti hirribaatina fi mijoofne isiniif gisee kaanoo jechuudha kuno bishaan xiqqoometti makan baay'isu ilaaltan isin akka ittiin baay'isuu sultaane xiqqooma yeroo kamiyyuu fayyadamtee sirraa isin mul'atu በጣም taariifidha wanta taariifii ta'e xiqqoommoo waliif dabarsuun baay'ee mijaa'aadha jedhanii isinitti ibsan loomii yeroo hedduuf loomiin kun waa baay'eef mijaa'aadha keessa shamarkeena ala keessa deddeemu jira keessa yookaan daa'ima qabaatee daa'imaa hojii qaqqabattee ala keessa deddeemu jira isa lammaffaa immoo loomiin faayidaa guddaa qaba tokkoffaa bobaa kennuufillee baay'ee ariifidha lammaffaa ijoolleen ala keessa xarayidan ala keessa hojjetan walii galachuu viidiyoo yoo dhaggeeffatan ta'e morma keenyas bataam taariifidha loomii dibadha loomii yeroo kamiyyuu nafa yoo dhiqatan ግማሹም አከማት ሙርተኒ ሞርማ kan geejala riideet በጣም taariifidha በጣም ቆሻሻ በለይሳ ወሮኒ keessaው amma ka maayini isbay maal jedhamu maqaa isaan beekan ka fayyadamu tokko jira morma no jala fayyatu bobaa jala
Sasan ani fayyadamu garuu namoonni fayyadamta yoo jiraatan yoo sun gurraachisa akkasni gurraachisniif bobaa keessan kan loomiin fayyadama loomiin በጣም ታሪፍ ነው jechuudha loomiin waa hundaaf በጣም ታሪፍ ነው loomii fayyadama yoo dibatte loomiin በጣም kiisaa morma jala kisee nafa dhiqatu osoo nafa dhiqanni dura maal gootan akkuma shinti beeti seentanii gimmaasha murtanii bobaa keessan jala gimmaasha akkana kanuu fudhattee gimmaasha bobaa kan kee jala lamaan si itti riida mishiti kuma itti gootee dhiiftaa itti riida sirriitti jechuudha ni riida kaza wala baay'ee haarifi baay'ee qulqullina qaba annoo godhalee loomini baay'ee mijaawadha jechuudha kanaafuu wanti isin godhuu qabdan maani seeraan dibachuu qabdanii itti rigachuu qabdan bobaa keessanii fi morma keessan jala mormi keessan ama fuula keessanii namoonni tokko fuula fi mormi garaagarummaa qabu jira maaliifuu tokkoffaa maaliifuu nuti amma keessa warri biyya ambaa keessa jiraannu kun oo'atu nama gurraachisa dhugaa dubbachuu yamte oo'atu nama gurraachisa garuu ati oo'a jettee gizee yoo qabdu wanti sun sirraa bada maaliif yoo gizeen ka qabdu ta'e wanti hunduu sirraa bada kasanirraa hafee immoo akkaataa ati itti fayyadamteen ati qulqullina kan keetiin itti fayyadamnaan loomiin shittaa bobaas ni balleessa morma kee jalallee yoo itti rigetti gurraacha yoo akka ofirraa qabaatu ta'e ni balleessa ani waan fi kiyya fayyadamee isinitti hima jechuudha yeroo dheerfaan hamma kananni ispree maarree kana fayyadaman bobaa jala faa neeviyaa maamii garuu naaf barreessan komantii jalatti si warreetan ani fayyadamu isa isaan ምክንያቱም እንጃለዱስ ይፈየደሙስ namoonni fayyadamtan ni jirta waan ta'eef maal godhuu qabdan loomiin qulqulleessaa irra deebi'aate sirriitti qulqulleessa jechuudha kanaanuu maal gootan sin fakkaate loomii keessa sirriitti itti riidan bobaa keessan morma keessan jala amma kunaanuu laal gurraacha hin qabaa sirraa xiqqoo kana suuta dhawaata yoo balleessite malee yeroo tokkoon hin badu finniisa kanas yoo qabaatte kunoo anuun hin qabaa amma badaa deeman jira malee inin qabu osoo hin taane inin qaba arraa dhufa kunniin hundinuu kaza walaa maal godhuu qabdan isin fakkaate loomii fayyadaman loomiin በጣም taariifidha meekar sukkaaratitti deebinaa dhiifama naa godhaa sayyalee isin baay'isee loomii fikicha jechaadha kunoo sukkaarat akkamitti dibattan harkuma keessanii tirriidhan jechuudha kunoo loomii fi in reading makanan tu ini fi tirriidhan jechuudha kaza kanatti hirriidanii maal gootan isin fakkaate sa'aatii gammaasha ofirra teessistan rakkoon qabu waan fuula isin balleessitu akkasiin qabu waan fuula isin balleessitu akkasiin qabu sa'aatii gammaasha ofirra teessistanii wanti kun dhiiraaf dhalaafis ni ta'a rakkoon qabu mush dubartii qofaa dhiiraafis ni ta'a rakkoo takka hin qabu jechuudha wanti sukkaaraa fi loomii qofa malee waan biraa waan qabu takka hin jiru Gila bicha dubartoota bichaa fi akka hin jenne warri dhiirallee godha giiftamtee sagalee kiyyaa rakkoon qabu hin balleessa. Kanaafuu fayyadamaanis ni jira hundi keessanuu akka irra fayyadamtan namni hin qabaanis ni jira waan ofii kiyyaa fuudheetii yookiin immoo irra waan arge tokko
isiniif dabarsuuf immoo anaaf baay'ee mija'u waan ofirraa fayyadamaa ture xiqqoo viidiyoo isin hojjechuun bataam itti naa mija'uu dide amma yeroo irrafteedha jirris mana teetti innaa kasanurraa hafee jechuudha dalagaa wal qabate baay'ee isinurraa badee osoo jamiran viidiyoo yoo hojjechuu qaatanis maaliif naa mija'uu dide akkasin isin jira turtii gaarii obbolee waan kan koo isin jaaladha bakka jirtanitti wanti keessan turtii gaarii warri maatiin haftaatan galatoomaa warri immoo maatiinaaf ta'uuf deemaa jirtanis akka dhuftanii akkanas himattanii isin jira akkasuma wal jajjabeessaa ijoolleen teena wal jajjabeessaa bakka jirtanii isin jira wanti keessanuu turtii gaarii dhiifama sagalee sanarratti baay'isee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba argitanii gugguba deema sa'aatii gimmaasha ofirra teessaa zabaalaa inni kadha abti booda waan ta'e dibadha akkasuma immoo qibaatii kanallee fayyadamaa shamarri shittaan qabu dabbasaa dabbataan ta'e garuu dhiira fi dalalleen taa'antu kun adii shittaan qabu waan ta'eef rakkoo takkan qabu fayyadamaa shittaan qabu baay'ee naaf ta'e garuu maan jedhu baay'ee xiqqoo bitee ani saarawaa garuu qooti fayyadamee ture shittaan qabu ariifidha akkasiin jedha turtii gaarii obbolee walkiyyaa bakka jirtanitti akka subscribe gootanii naas hordoftanii inshaallah isin jedha abdiin isinirraa qaba akka sanirraaf immoo wal jajjabeeffadha bakka jirtanitti turtii gaarii isin jedha